baankii banattanii fayyadamuu jalqabdaniittu. Jammarreerra. Urjii 88 jettanii fayyadamtu moo appilikeeshinii isaadhaan fayyadamtuuni? Lamaanuutiin hin fayyadama. Baay'ee gaarii. Isin naannoo kam jiraattu? Wallaggaa Dambidolloo. Baay'ee gaarii. Nuti immoo kan sii dawwalu Addis Ababa hedduu ofiisii Lola Gahaa biiroo lakkoofsa 24 sa'aatii 24 kan hojjetudha kan isinii dawwalu. Baankiin keenya marsaa 28ffaa jechuudha. Warra qusatanii fi Itoophiyaa Nigdi Baankii irraa warra baasii galii godhanii akkaawuntii isaanii sochoosanii fi badhaasota adda addaa akka kennaa turanii beektu miti. Kanaan dura. Isin immoo qusannaa keessan aadaa keessan gootanii yeroo qusattan carraa namoota 10 keessaa marsaa 28ffaa sadarkaa jalqabaarra waan qabattanii fi maashinii uffata miicuuf Bikoo kan jedhamuun badhaasa argataniitu maatii keessanii hundumaan baga gammaddan koongiraasinii jechaa jirra. Kanaafuu irra deebi'uun maatii keessanii hundumaan baga gammaddan jecha bor maqaa cufaa ta'ee fi baankiin keenya jechuudha gaafa wiixata maal akka ta'e ni beektu miti? Wiixata sa'aatii 4 walakkaa irratti gara Itoophiyaa baankii mudhatanii manaajera bukkee jechuudha. Wanta guutuu qabdan keessaa tokkoffaa waraqaa eenyummaa qabdu miti? Jira. Lammataa irratti footoo gurdii 2. Sadaffaa moobaayil baankiin keessan aktiiviidhaatti fayyadamaa turte isin gaafadheen ture mini? Fayyadamaan jira. Ishee karaa moobaayil baankii keessanii karaa waaleetti keetii jechuudha lakkoofsa carraa keessanii 19 jedhee ka'uufi. Aayimii seeraan nambari keessan 7 jedhee ka'uun isin galmeessisaa erga galmooftanii xumurtanii booddee maqaa keessan guutuuf maqaa manaajara keenya akkuma kana moo lakkoofsa carraa keessanii kan qabate karaa miiseejii isinii gala miiseejii sana qabatanii kan dhiyaattan taasise. Haa ta'u ishee. Dhiifamaa wajjinis xixiqqoo ishee waxatti adda boona deessanii daqiiqaa 2. Ishee rakkoon qabu ijoollee callisaa. Rakkoon qabu tun ta'e wata keessa adda boona deessanii jedhee. Callisaa. Callisaniiru. Anika go. Hello. Wata keessa adda baasin attaasuun deessanii moo akkam? Ishee kunoo adda ba'eera. Callisanii ijoollee. Gadi ba'eera kunoo. Baay'ee gaarii. Ishee dubbisuu dandeessu wanti itti cimu jiru miti? Wanti itti cimu jiru miti dubbisuu dandeessu? Hin dandeenya. Kanaafuu lakkoofsa carraa keessanii 1990 kan jedhee ka'uufi? Aayimii seeraan nambari keessanii 7 21 jedhee ka'uun isin galmeessisaa isaan booddee miiseejiin isinii galu miiseejii sana qabatanii kan dhiyaatan taasise. Haa ta'u. Baay'ee gaarii. Ishee kanaafuu Itoophiyaa Nigdi Baankii irraa baasii galii gootanii akkaawuntii keessanii sochoosanii biraanchii irraa. Baasii galii gaddaa birrii 600 baase. Birriin borra jira birrii. Isti wata keessaa adda baheetti seera qabeessaan taasisa ishee. Hello dhagaan jira. Waa'ee birrii keessanii akkoo isin gaafanne baasii galii gootee akkaawuntii keessanii sochooftamitti isin jedhee. Waan nan gaafatamte maal eebbistu isin? An sochoosaan jira. Ishee kanaaf alma wajjinaasaa karaa moobaayil baankii keessa jechuudha karaa azeerii lakkoofsa carraa keessanii 1995 jedhee ka'u. Aayimii seeraan nambari keessanii 7 jedhee ka'u kan galmooftan taasise. Haa ta'u. Dubbisuu dandeessu wanti itti cimu jiru miti takka? Nan dubbisa rakkoon qabu. Ishee booda janeedha maqaa keessan? Booda janeedha. Tole ishee kanaaf bilbilli keessan ismaartii fayyadamoo kan lakkoofsaati? Hello. Bilbilli keessan ishee kan lakkoofsaati moo ismaartifoonidha? Ismaartifoonidha. Maqaan bilbila keessanii maalidha? Samsung. Tole ishee kanaaf bilbila keessan jalqaba laawud ispiikerii sagalee isaa guddifadhaa ishee booda janee. Ishee kunoo guddise. Erga laawud irra kaawwattanii booddee baasii gootanii miiseejii keessa galuu dandeessu miti? Nan gala. Amma wajjinaasaa miiseejii keessa galaa bilbila keessa irratti miiseejii CV kan jedhu koodii 6 kan of keessaa qabate Commercial Bank of Ethiopia kan jedhu. Bilbila kee irratti miiseejii si ergeera miiseejii siin galee bilbila kee irratti. Miiseejiin naan geenye. Miiseejii keessa jirtu miti booda janii. Keessan jira kunoo. Miiseejiin siin galee CV kan jedhu koodii 6 kan of keessaa qabate. Naan galle. Kanaan dura miiseejiin ture si galamoo? Dakki aktiiviidha maal? Miiseejiin ture si galaa kanaan duran jedhee. Tureen galu dafee magala. Kanaafuu shaalanii tokko ta'uu danda'a malee miiseejiin ergeedha. Miiseejiin kun isa jalqabaati maqaateef bilbila kee irraa kan balleessine ishee yeroo si galu.
haa ta'u. Tole shi kanaafuu ammoo lakkoofsa carraa keessanii maqaan isin galmeessuuf moobaayil baankii keessan qabaati. Miiseejii keessaa ba'uun lafa moobaayil baankii keessan keessa seenan maa wajjin haasaa ishee. Lafa namatti dawwalee sitti haasaa jiru jiranii. Eeyyee. Lafa namatti dawwalee sitti haasaa jiru keessa seenaa miiseejii keessaa baati. Ashi kunoo seene. Isaan booddee iskiriinii isaarra adii koolii kan jedhu jira miti. Adii koolii? Eeyyee. Adii koolii kan jedhu filadhaa fi. Ashi filadhe. Kiiboordii lakkoofsaa isinii fideera. Fideera. Amma achirratti akkoo barbaankii fayyadamtaniitti urjiidha barreessaa. Urjii 88. Urjii 88. Sagal masilaalee. Sagal masilaalii. Eeyyee isaan booddee irratti dawwalaanii. Dawwalee kunoo. Moobaayil baankii keessan keessa isin galche miti. Kanaan dura weelkaamee dhufa ture miti. Paaspoortii na gaafate. Eeyyee koodii keessan itti galchadha. Ashi itti galcheera. Tokko meeqa isinii fide? Tokko hanga 8. Tokko amma 8 tokko amma 10 haati gadi godhi. Maayikal? Tokko hanga 10. Eeyyee lakkoofsa 6 filadhaa fi azeerii kan jedhu jalqaba irratti jechuudha barbaadaan isinii dhufaati. Tartiibaan isinii dhufa. Ashi. Eshi. Itti bu'eera. Tokko meeqa isinii fide? Maayikal? Tokko hanga 6 naa fide. Jalqaba tokko amma 6 dhufe tokko amma 6 filattanii lakkoofsa 6 filattanii isa jalqabaa. Lakkoofsa isa jalqabaa tokkoffaa filadhaa fi. Waaleetti jedhuma. Eeyyee waaleetti keessanii jechuudha. Ashi. Eshi tokko meeqa isinii fide? Waaleetti tokko hanga 7 fide. Amma 7 lakkoofsa 3 filadhaa fi MPS kan jettu. Ashi. Lakkoofsa 3 filattanii? Filadhe. Eshi maal isinii fide? Akkaawuntii keessan isinii fide lakkoofsa tokko filatteetta miti obbo Dajanii? Akkaawuntii naa fide. Akkaawuntii keessan isa jalqabaa filadhaa fi lakkoofsa tokko jechuudha isaan booddee bakka duwwaasii dhufa ayimii seeraa limbirii keessan achirratti guuttattu shi. Ashi. Lakkoofsa tokko dhiftanii? Tuqe. Eshi maal isinii fide? Bakka duwwaama fide. Bakka duwwichi maal jedha? Bakka duwwichi moo? Eeyyee. Please enter phone number. Achirratti ayimii seeraa limbirii keessan sila duwwaa 7 dheestirasti meera miti? Duwwaa 7 21. Duwwaa 7 21. 25. 25. 251. 251. Eeyyee isa okeedha ergaa. Ashi. Bakka duwwaan araatii dhufeera? Eeyyee. Lakkoofsa carraa keessanii 1995 sila isinitti meera miti jalqaba. 19. 95. 19. 5. Eeyyee. Ashi. Kiriiziin dheechii dhufeera yeroo itti ergitan. Sittin baay'atu fide. Lakkoofsa bilbila keessanii dhumasaa 17 irratti gashaa. Sittin baay'atu. Lakkoofsa bilbila keessanii isa dhuma. Birichi sittin baay'atu. Maal ta'e? Sittin baay'atu birichi. Maal jettee? Sittin baay'atu hin jedhee. Raanaa qannasi amma kana irra hin jiru birri. Na dhaggeeffadhu shi seeraan. Raanaa qannasi ani yuusi caalaa araadaadha shi. Akkasaan lagaa kottu shi. Darbiitiif haaraa barbaada.